Barruu Jawaar Mohammad fuula FB isaarratti maxxanse mootummaa fi amantii. Jidduu kana hariiroo mootummaa fi amantii jidduu jiru irratti falmiin godhamaa jira. Anis gama kootiin dhimmicha irratti waa daddarbachaan ture. Dhimma kana irratti bal'inaan barreessuudhaaf yemmuu yaadu barruu bara 2013 konferansii waldaa qorannoo Oromoo Osaa irratti dhiyeesse tokko kuusaa kiyya keessaa argadhee barruu san haala amma irra ga'e waliin wal simsiisuudhaan isiniif dhiyeessuuf carraaqeera. Barruu tana keessatti hariiroo mootummaa fi amantii jidduu jirtu maal ta'uu qabdi? Amantii fi siyaasan adda bahuu qabu yeroo jennu maal jechuudha? Maaliif adda bahu? Hammam adda fagaachuu qabu? Jechi sekularizim jedhamu kan yeroo hedduu irra deddeebinee dubbannuu fi dhageenyu hiikni isaa maali? Dhumarratti hariiroo qabsoo Oromoo fi amantii maal ture? Gara fuulduraa hoo maal ta'uu qaba? Dhimmoota jaan irratti yaada koo akka asii gadii kanatti isiniif dhiyeesseera. Amantii fi siyaasni maaliif adda bahuun isaan barbaachise? Siyaasa ammayyaa keessatti yaadni olaantummaa argatee heerota mootummaa biyyoota hedduu keessatti barraa'ee argamu mootummaa fi amantiin adda kan jedhudha. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 11 akkasumas kan naannoo Oromiyaa keeyyata wal fakkaataa keessatti kaa'amee jira. Maaliif mootummaa fi amantii wal makuu jechuun maali kan jedhu irraa haa kaanu. Mootummaa fi amantiin bifa lamaan wal makuu danda'u. Karaan tokko suduudumaan hooggansi amantii fi mootummaas tokko yeroo ta'udha. Karaan biraa yeroo seeraa fi heerri mootummaan ittiin bulu amantii keessaa madduudha. Kana jechuun heerri mootummaa maddi isaa Qur'aana, Baayibil, Tooraatii fi kan kana fakkaatan irraa yoo maddu jechuudha. Kanarraa kan ka'e jaarraa 20ffaa dura dhaabbannii fi hooggansi mootummaa fi amantii bakka hedduutti wal keessa ture. Yoo hooggansi mootummaa fi amantii adda ta'es hooggansi mootummaa sun fudhatama argachuuf eebba hooggansa amantii barbaada ture. Bakka garitti ammoo hoogganaan amantii takkaa kallattiin mootiidhaan muudamuu yookiin ammoo hayyama yookaan eebba mootichaa barbaada. Hooggansi seerri fi hojmaatni amantii fi mootummaa wal makuu kun dhawaatan rakkoo fide. Rakkooleen kunis mootummaan amantii keessa harka galfachuun walabummaa amantootaa fi dhaabbilee isaanii yoo sarbu mootummaan seeraa fi hooggansa amantii irratti hirkachuunis loogdummaan akka uumamu godhe. Fakkeenyaaf mootummaan aangorra bahuuf hayyama abbootii amantaa isa barbaachisu turuufis isa barbaachisa. Kana jechuun walaba ta'ee murteessuuf hin danda'u. Akkasuma hooggansi amantii mootummaan muudamu yookaan ammoo to'atamu dhugaa amantiin sun barsiisu akka mootichaa ta'utti dhiyeessuuf dirqama. Hooggansi amantii fi mootummaa wal utubuun kun dhaabbilee mootummaa fi amantii keessatti itti gaafatamummaan akka dhabamuu fi malaammaltummaan akka babal'atuufis karaa saaqa. Heerri mootummaa seerota amantii keessaa maddinaan jijjiiruun ulfaataadha. Heerri mootummaa jireenya lafaaf qophaaya. Kana jechuun akkaatuma haalli siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa yeroo waliin jijjiiramu fooyya'aa deema. Heerri waaqaa dhugaa barbaada waan ta'eef seerri mootummaa achii maddu fooyyessuuf nama dhiba. Bakka amantiileen lamaa fi sanii ol jiraatanitti mootummaa fi amantiin walitti makuun loogiin uumamee cunqursaan amantii yookiin ammoo wal dorgommiin isaanii jidduutti akka uumamuuf walitti bu'insi akka dhalatu godha. Qabxiileen armaan olitti tarreesse kun oduu yookaan teorii miti. Waanuma qabatamaan Awurooppaa keessatti jaarraa 20ffaa dura ta'aa turedha. Sababa amantii fi mootummaan walitti maxxanuutiin walitti bu'insi roga hedduun uumamee dhiinis jigaa ture. Lammiileen Awurooppaa baqatanii Atilaantikii ce'uun boodarra Ameerikaa har'aa akka uumamtuufis sababa ture. Kanarraa ka'uudhaan yaadni amantii fi mootummaan adda bahuu qaba jedhu bal'inaan fudhatama argachuu eegale. Sirni mootummaa fi amantii walitti makuu dhabamaa yookaan mootummaa fi amantiin adda jedhu bu'uura heerota mootummaa ta'aa dhufe. Sekularizimii fi rakkoo isaa wal qabatee kanaan dura mudate. Yaadni sekularizim jedhu yeroo maddu bu'uuraalee armaan gadii qabateeti. Amantiin yookaan dhaabbannii fi hordoftoonni mootummaa irraa walaba. Jechuunis caaseffama hojii barsiisummaa fi hooggansa amantii keessa hooggansi mootummaa hin seenu. Lammiileen amantii fedhan hordofuu fi hordofuu dhiisuu danda'u. Mootummaan mirga kana eegsisuu fi malee doorsisuu hin danda'u. Mootummaan dhiibbaa amantiirraa walaba. Jechuun dhaabbannii fi hooggansi amantii hooggansa mootummaa hin muudu, hin buusu, maddi heeraa fi seerota mootummaa waliigaltee lammiilee irraa madda malee heeraa fi seera amantii irraa miti. Hojiitti hoggaa seenamu garuu yaadni kun dhiifamuu eegale. Yaadni amantii fi mootummaan seeraa fi hojmaatan adda haa bayan jiru biyyoota hedduutti gara amantii ukkaamsutti caame. Biyyoota mootummaa koominizimii jaarratan keessatti mammaaksa amantiin
ummata jaamsa jedhu hordofuun mirga amantii ukkaamsuu amantii irratti olola jibbaa ofirratti deeman. Abbootiin irree sunniin jibba amantirraa qaban qofa osoo hin taane shoora hooggantoonni fi barsiisonni amantii ummanni mirga ofiitiif akka dubbatuuf gurmaa'u gochuu keessatti qaban hir'isuuf itti duulan. Biyyootuma dimokiraatawaa akka Faransaay keessatti namoonni dhuunfaa fi waloon amantii isaanii calaqqisiisuu akka hin dandeenye dhiibban godhame. Manneen barnootaa fi waajjiroota mootummaa keessatti lammiileen mallattoolee amantii isaanii calaqqisiisan kan akka fannoo fi hijaabaa akka hin uffanne dhoorkutu dhufe. Haala kanaan yaadni amantii fi mootummaa adda baasuu mirga amantootaa fi walabummaa hooggansa mootummaa mirkaneessuuf dhaadheffame abbootii irree humneessee mirga amantii ukkaamsuuf meeshaa ta'e. Biyyootuma dimokiraatawaa keessatti finxaalessummaan uumamee mirga amantii dhiibe. Sochiin amantii fi mootummaa adda baafna jedhumaatu dhawaatumaan deemee amantii maleessummaa fi sekularizimiin akka wal fakkaatan kan godhu ta'e. Mootummoonni kooministii hedduun amantii fi mootummaa adda baafna jechaa amantii maleessummaa ilaalcha bu'uura mootummaa hamma godhutti deeman. Kun ammoo yaadni sekularizimii bakka lamatti akka ba'u godhe. Sekularizimii fo'aa kan armaan olitti dhiifnee amantiin kan dhuunfaa waan ta'eef barsiifni aadan eenyummaa fi mallattoon amantiin gonkumaa mul'achuu hin qabu kan jedhudha. Yaadni kun biyyoota akka Faransaay keessatti ammas hojiirra kan jiru ta'us biyyoonni hedduun yaada lammataa kan armaan gaditti seenaniiru. Sekularizimii waldandeessisaa. Yaadni kun mootummaa fi amantiin walitti makamuun miidhaa akka qabu amanus yaada amantiin maadhee dhuunfaa qofatti tiifamuu qaba jedhu hin fudhatu. Yaadni kunis hammatti waa lamarraayi. Kan duraa abbootiin irree maqaa sekularizimiitiin mirga amantootaa cunqursuu isaaniiti. Inni lammataa ammoo ummanni addunyaa harki wayyaba waaqatti waan amanuuf amantii guutumatti jireenya hawaasaa keessaa balleessuun hin danda'amu hubannaa jedhu uumuu isaati. Hayyoonni akka John Rawls fi Jorgen Habermas faan kan yeroo dheeraaf sekularizimii dhaadheessaa turan dhuma jireenya isaanii irratti yaada amantii dahoo dhuunfaa qofatti deebisuun akka hin danda'amnee fi jireenya hawaasaa keessatti bakka kennuufiin dirqama akka ta'e dubbatan. Hojiin mootummaa jireenya hawaasaatiif heera, seeraa fi imaammataan haala mijeessuu waan ta'eef amantii guutumatti moggatti dhiibee takkaa ukkaamsee itti gaafatamummaa isaa bahuu hin danda'u jaan. Kanarraa ka'uun hojumaata amantii fi mootummaa takka godhuu fi kan amantii guututti moggatti dhiibu jidduutti falli barbaadamuu akka qabu barreessan. Kunis amantii fi mootummaan walitti makamuu addaanis fagaachuu osoo hin taane wal danda'uun isaanii barbaachisaa akka ta'e addeessan. Hayyoonni akka Charles Taylor, Rajiv Bhargava fi Jos Casanova akkaataa mootummaa fi amantiin wal danda'anii deemuu qaban irratti hedduu barreessan. Alfred Steban bifa sekularizimii mootummaa fi amantiin ittiin wal danda'an kana twin toleration jechuudhaan moggaase. Akkaataa yaada kanatti mootummaa fi amantiin wal danda'uudhaan ulaagaalee armaan gadii kana guutuu qabu. Tokko, walirraa fageenya seeraan daangeffame. Mootummaa fi amantii jidduu jechuunis hooggansa dhaabbilee fi barsiisaa jara lamaanii jidduu walirraa fageenyi wal hubannaa irratti hundaa'ee jiraachuu qaba. Kana jechuun walitti dhufeenya hooggantoota gara lamaanii akkasumas shoorri barsiifni amantii imaammataa fi seera mootummaa irratti qabu ifatti mari'atamee kaayamuu qaba. Gara biraan mootummaanis yoo gaafatame malee hojumaata dhaabbata amantii keessa hin lixu. Hooggansi amantiitis yoo hin barbaanne malee hojumaata mootummaa keessa hin lixu. Walitti dhufeenyi gama lachuutis dambii fi wal hubannaa dursee lafa kaayamuun talagamuu qabaadha. 2. Fageenya walqixxaataa. Mootummaan amantiilee hunda irraa fageenya walqixxee irratti argamuu qaba. Kana jechuun mootummaan gochaan jechaan mallattoon amantii tokkotti dhiyaatee kan biraa irraa immoo kan fagaate ta'uu hin qabu. Uummannis shakkii akkasii akka hin uumamneef dhaabbilee fi hooggantoota amantii yeroo dhimma mootummaa irratti hirmaachisan hunda isaanii bifa walqixa ta'een ta'uu qabu. 3. Kabaja hundaaf kennuu. Mootummaan amantii hundaaf kabaja walqixaa qabaachuu qaba. Kana jechuunis mootummaan barsiisaa mallattoo hooggansaa fi adeemsa isaa keessatti hordoftoota amantii hundaafuu beekamtii walqixa kennuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf hooggansi mootummaa barsiifni amantii biraa kan dhuunfaa isaatiin faallaa ta'us hanga hojii mootummaa irra jiru ejjennoo isaa ibsuu hin qabu. Miidiyaaleen mootummaa gabaasa barsiisaa ta'ee mallattoolee amantii tokkoo busheessanii kanneen biraa dhaadhessuu hin qaban jechuudha. 4. Waldandahiinsa gama hundaa. Hooggansi dhaabbilee mootummaa fi amantii beekamtii waliin kennuu qabu. Kana jechuun hooggansi mootummaa dhimma bulchiinsa biyyaa keessatti
aangoo fi itti gaafatamummaa guutuu akka qabu hoggansi amantii beekamtii kennuu qaba. Gama biraatiin dhimma amantii isaanii keessatti barsiifni dhimma jaarmaya amantii to'annaa mootummaatiin ala ta'uu fi hoggansi amantii fi hordoftoonni walabummaan kan gaggeeffatan ta'uun hoggansi mootummaa beekamtii kennuu qaba. Kana gochuuf hoggansi gama lamaanii akka waliin shakkin wal hin dorsifnee fi hojumaata irratti gufuu walitti hin taane fayyada. 5. Waliif tumsa gaarii. Hoggansi amantii fi mootummaa tajaajila hawaasaa irratti waliif tumsuu qabu. Fakkeenyi gaariin haala koronaa amma keessa jirrudha. Mootummaan balaa kana jalaa ummata baraaruuf seera baasa. Hoggansi amantii ammoo ummanni seera bahisan hordofee fayyaa ofii akka eeggatu gorsa. Bifa kanaan mootummaa fi amantiin waliif tumsanii ummata tajaajiluu danda'uu jechuudha. 6. Hirmaannaa walqixxaataa qabaachuu. Hordoftoonni amantiilee garaagaraa biyya tokko keessa jiran mootummaa keessatti hirmaannaa madaalawaa ta'e qabaachuu qabu. Kunis bakka bu'ummaa bulchiinsa mootummaa, qoodama diinagdee, himata seenaa akkasumas ijaarsa eenyummaa biyyoolessaa keessatti hordoftoonni amantii hundumtuu qooda madaalawaa isaaniin malu argachuu qabu. 7. Amantiiwwan karaa faallaa ta'een dhimma itti bahamuun akka malu beekuu. Amantiileen hundinuu badiifis toltuufis dhimma itti bahamuun akka danda'amu beekuun barbaachisaadha. Jechuun barumsi amantii kamiituu akkuma namoonni irra jireessi waan gaariif jireenya isaanii masaquuf dhimma itti bahan garii ammoo akka hojii hamaaf isaanii tolutti hiikuu akka danda'an amanuudha. Fakkeenyaaf amantiin hundi ollaa keessan jaaladhaa gargaaraa jedha. Namni hamaan garuu keeyyata hedduu keessaa jecha tokko luqqisee ollaa diinomsuuf itti fayyadamuu akka danda'u beekuudha. Kun ammoo amantiilee jiran jumlaan maqaa xureessuu irraa nu oolcha. Akkasumas amantii waan hamaaf oolu akka malu beekanii mootummaa fi dhaabbileen amantii fiinxaalisummaa waliin ta'anii akka faccisan gargaara. Lammiin biyya tokkoo mootummaa fi jaarmaalee amantiifis miseensa walooti. Akkuma barruu kana keessatti agarre mootummaa fi amantiin yoo akka malee walitti siqanii wal keessa seenanis yoo wal dhiibanii walirraa fagaatanis kan miidhamu lammiilee qaamni lachuu tajaajiluuf dhaabbatanidha. Hariiroon mootummaa fi amantii ilaa fi ilaamee 7 armaan olii irratti yoo kan gaggeeffamu taate walabummaa walii eeganii waliif tumsanii nageenyaa fi misooma biyyaaf akkasuma misooma qaamaa qalbii lammiileef hojjechuu danda'an jaamee amanama. Faallaa kanaa mootummaan barsiisaa fi hojmaata jaarmaalee amantii keessa yoo seene mirga amantii sarbuu qofa osoo hin taane walitti bu'insa hamaa afeeruu akka danda'u seenan addunyaa ragaadha. Mootummaan amantii takka ofitti qabee kanneen biraa yoo achi qabe loogii uumuu qofa osoo hin taane balaa afeera. Itoophiyaa fi sekularizimii. Erga uumamtee as Itoophiyaan hariiroo amantii fi mootummaa bifa adda addaa sadiin gaggeessuuf yaaltee jirti. Minilik irraa kaasee hanga bara Haayila Sillaasetti amantii fi mootummaan wal makoo turan. Amantii mootummaatu ture. Kun ammoo walabummaa fi walqixxummaan amantii akka hin jiraanne godhe. Bara darguu ammoo faallaa sanii deemame. Sappaaraatisti sekularizim gubbatti tuqnee hojiirra oolchuuf yaalame. Amantiin mootummaa irraa akka faggeeffame qofa osoo hin taane mootummichi ilaalcha farra amantiis tankaarfachiisaa ture. Yeroo kanatti walqixxummaan amantii uumamuu irratti fooyya'insi jiraatus walabummaan amantii garuu sarbamaa ture. Bara sirnaa IPRDF ammoo yaaliin nugusootaa fi dargii keessatti godhame wal madaalchisuuf yaalame. Amantii fi mootummaan heeraan adda baafaman. Ta'us seerri sun dhugatti hojiitti hin hiikamne. Mootummaan suduudaa fi lafa jalaan dhaabbilee amantii harka keessa galfachuun dantaa paartii aangoo harkaa qabuutiif oolchaa ture. Yeroo ammaa kanattis dhimmi hariiroo amantii fi mootummaa bifa haaraan ijoo dubbii ta'aa jira. Erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad gara aangoo dhufee hojiin mootummaa fi amantii bifa nama yaaddessuun walitti makamuu eegalee jira. Walitti dhufeenyi amantii fi mootummaa kun rakkoo akka hin uumneef gamanumaan seeraa fi sarara qabsiisuun barbaachisaa. Anis kanumaafin yaada kanaa katabe. Amantii fi qabsoo Oromoo. Qabsoon Oromoo dhalootumaa kaaftee dhimma sekularizimiitiin walitti fullaafte. Kunis karaa sadiin. Tokkoffaa sirni qabsoon tun irratti finciluun eegalte kan mootii Haayile Sillaasee mootummaa amantii walitti makuun loogii hacuuccaa gaggeessaa waan tureef qabsoon Oromoo ganamumaan dhimma kana mormuun ejjennoo mootummaa fi amantii adda bahuu qaba jettu akka fudhatu taasise. Kan lammadaa qabsoon Oromoo ummata amantii hedduu hordofu bilisa baasuuf waan kaateef sekularizimii fudhachuun tokkummaa ummatichaa eegsisanii milkeessuuf barbaachisaa ture. Hojiin seena qabeessi Jeneraal Taaddasaa Birruufaan dheeratti korma tokko qalanii Islaamummaa fi Kiristaana itti nyaachisan sun ilaalcha kanarraa madda.
seenan shinnigaa kan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo amantiin wal fo'uu didanii waliin wareegaman sun kanuma itti fufsiise. Sadaffaa yeroo qabsoon tun eegalte yeroo koominizimiin addunyaa irratti olaantummaa argachaa turte waan ta'eef bu'uureessitoonni qabsoo Oromoo hedduun manneen barnootaa keessatti yaada koominizimiitiin qaramanii sekularizimii dhugeeffatanii bahuudhaan mooraa qabsootti yaada san fidanii dhufan. Hayyoonni qabsoo kana ganamaan qaran gariin hayyoota amantiilee gama hundaa Sheek Bakrii Saphaloo, Luba Guddinaa Sumsaa fi kan kana fakkaatan ta'uunis mooraan qabsoo Oromoo jaarmaa siyaasaa fi amantii wal dandeessiftee akka deemtu karaa saaqeera. Kanaafuu qabsoon Oromoo dhalootumaan sekularizimii fudhattee waliin guddatte jechuun ni dandeenya. Garuu amna qabsoo kana keessatti amantii fi siyaasaa jaarmaa wal dhaalchisanii deemuun laaftuu hin turre. Rakkoon mudate tokko sappaaraasitii sekularizim fudhachuuf yaaludha. Sababni kanaa lama. Kan duraa hayyoonni yuunivarsiitii keessa dabruun qabsoo hoogganutti dhufan yaada sekularizimii maddi isaa koominizimii ta'een qaramanii waan bahaniif amantiin guutumatti siyaasaa irraa akka fagaattu barbaadaa turan. Sababni lammadaa uummanni Oromoo amantiilee garagaraa waan hordofuuf tokkummaa isaa eegsisuuf jaarmayaa fi hooggansi qabsoo amantii irraa hedduu fagaachuu qaba kan jedhudha. Yaanni kun hamma hooggantoonni fi qabsaa'onni amantii isaanii calaqqisuu hin qaban jedhutti kan deemu ture. Ta'us mooraan qabsoo Oromoo sekularizimii bifa saniitiin hedduu tankaarfachuu hin dandeenye. Gara sekularizimii amantii fi siyaasaa wal dandeessee deemutti dhufuuf dirqamte. Sababni kanaas haala qabatamaa ummatichaati. Qabsoon tun ummata baadiyyaa irratti kan hirkattee turte. Ummanni akkasii ammoo parsantii 100 amantii hordofa. Jireenya hawaasummaa fi dinagdee isaa amantiin kan wal qabatedha. Kanaafuu qabsaa'onni jireenya hawaasaa kana madaqfachuu waan qabaniif amantii xireeffatanii irraa fagaatanii ummata hawwachuu fi gargaarsifachuu akka hin dandeenye hubatan. Kanaafuu mala amantii fi siyaasaa wal dandeessanii deemuu qabatamaan barachaa fi hojiitti hiikaa dhufan. Kanaafuu komiin garagaraa yeroo yeroon ka'us mooraan qabsoo Oromoo amantii fi siyaasaa bifa madaalawaa ta'een wal dandeessiftee deemuu irratti kan milkoofte fakkaatti. Inumaatu akkuma federaalizimiin biyya kanatti akka hojiirra oolus shoora guddaa taphate ejjennoo fi muuxannoo qabsoon Oromoo sekularizimii irratti qabatte heera mootummaa bara 1995 bahe keessatti sekularizimiin bifa ifaa ta'uun utubaa biyyattii akka ta'u taasifamuu isaatti gahee guddaa kan taphatte. Goolabbii barruu kana keessatti dhimma sekularizimii ilaalchisee yaadrimeewwan ijoo ta'anii fi muuxannoowwan addunyaa akkasumas dhimmichaan wal qabate haala qabatamaa yaadrimeen kun amma irra geessaniif ibsuuf yaalamee jira. Sekularizimiin utubaalee mootummaa ammayyaa keessaa tokkoof murteessaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Mirga lammiileen amantii fedhan hordofuuf qaban kabajuuf, walabummaa dhaabbilee amantii eegsisuuf, akkasumas heeraa fi seerri biyya tokkoo waliigaltee hawaasa biyyasii social contract akka tumu dandeessisuuf amantii fi mootummaa gargar baasuun barbaachisaadha. Gargar baasuu hoggaa jennu garuu addaan kutuu akka hin taanes haa hubannu. Sekularizimiin amantii guutummaan guututti jireenya uummataa keessaa dhiibuuf yaaluu akka hin milkoofnee fi kan irra wayyu amantii fi mootummaan adda bahanii garuu wal kabajanii fi waliif tumsanii deemuun murteessaadha. Sekularizimii jechuun amantii jibbuu yookaan busheessuu osoo hin taane amantiilee hunda mootummaan adda baasanii walqixa kabajuu fi hirmaachisuu akka ta'e haa qalbifannu. Keessattuu biyya akka teenyaa kan amantiin hedduu fi seenaa loogii fi cunqursaa qabdu keessatti sekularizimii amantii fi mootummaa adda baasanii mirga lammiilee eeguu qofaaf osoo hin taane sirna uummata sabdaneessaa ta'e wal dandeessanii bulchuu akka ta'e hubachuu qabna. Adeemsi askaluu kana qondaalonni biyya bulchaa jiran mootummaa fi amantii walitti makuu eegalan kun gamanumaan qeeqamee seeraa fi sarara akka qabatu gochuuf dhimma murteessaadha. Tiruun bulte lafee taate akkuma jedhan wanti har'a akkuma tooftaa yeroo fayyadamnu dhibee hamaa yeroo dheeraa uumuu waan maluuf qondaalonni haala itti jiran dhaabbatanii ilaaluun karaatti akka deebi'an dhaamsa koo gamanumaan dabarsuun barbaada.